oduu ammi mootummaa Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud guyyaa har'aan tanaa Finfinnee seenuun Dooktar Abiy wajjin wal harkanii tiknooloojii roobeetii wajjin taphachaa oole harka wal fuudhee waliin gammadaa oole. Inumaa Hassan Sheikh Mahmudii fi Abiyyiin hariiroo cimtuu fi michummaa isaanii haala gaariidhaan akkuma olloomaniin deeffatanii cimsaa jiran. Waaw! Kanatti aansuudhaan mootummaan Masrii guyyaa har'aan tanaa haasaa taasiseen giddibii laga Abbaay kan Itiyoophiyaa irratti Masriin obsa fixattee jirti. Hawaasni miliyoona dhibbaan lakkaa'aman sababa bishaan kanaatti bishaan kan dhabuutiin bishaan kun irraa cufamuutiin rakkoof saaxilamanii jiran jechuudhaan akeekkachiisa cimaa tokko baaftee jirti. Kana booda obsa hin qabnu jechuudhaan akeekkachiisa cimaa tokko baaftee jirti. Kanarratti dhiiroo Masriin dhugumaan achi laattee sababa kanaan jechuudha Itiyoo dhooyti waan joogaa kan jala buunee jechuudha isin gabaabnu ta'a yeroo dhufataanii ammoo boruu jechuudha Tiraambii wanni afeereef guddatti waliigaltee jechuudha marii kan Israa'eel fi Hamaas caalaa mallattaa'uu fi kana hojiitti hiikamuu caalaa dhimma tana himachuuf na fakkaate yeroo hedduu deddeebi'ee jechuudha himachaa jira. Asirratti immoo jechuudha marii kanarratti marii boruu gaggeeffamuu deemu kanarratti mootummoonni Awuroopaattis hedduutu irratti argamaa kanneen akka jechuudha mootummaa Faransaay Maakroo akkasuma barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutereesii fi dabalatee jechuudha mootummoonni hedduutu irratti argama. Kanarratti immoo waamicha mootummaa Iraaniifis godhamee jira. Mootummaa Iraan akka hirmaatuuf alii kennaniin inni immoo akka hirmaanee didee jira. Ameerikaa wajjin inni wajji hariiroon qaba. Inumaa jechuun yoo Islaam pirezidaantii isaanii Masuud arganii illee baay'ee gaariidha. Garuu immoo guutumaan akka hin dhayne beeksiseeti jira. Haa ta'u garuu Masriin ammaan tana Itiyoo wajjin dhugatti lolanni seenti waan jiruuf garuu silaa jechuudha isiin akka yaaddisan dhabdi. Soomaalii wajjin gaafa duraa sana akkasitti fiigdee achiin jechuudha lafa Soomaalii dirree waraanaa godhuu yaadde jirti. Soomaaliyaan sirri jala agaree deebi'ee jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan dippiloomaatonni Qatar guyyaa har'aan tanaa walgayii magaalaa Sharm al Sheikh jechuudha Masrii keessatti argamtu irratti hirmaachuudhaaf achi seenanii achi keessatti balaa konkolaataa mudatee namoonni 3 lubbuun isaanii dabruun 2 ammoo miidhamanii madaanamtuu qaqqabdee hospitaala yaalamaa jiran kanneen du'an ammoo mootummaa ministeera dhimma alaa Qatar maatii isaaniitti jajjabina hawwuun kanneen du'an 3 ammoo dippiloomaatota 3 gara jechuudha Qatar deebisuu beeksisaniiti jiran rabbi rahmataa godhuuf. Kanatti aansuudhaan olmeenii Gaazaa guyyaa har'aan tanaa gargaarsi namoomaa akka gaariitti hiriiree Gaazatti seenaa jira. Maasha Allah alhamdulillah bilisummaa tana fide gaa uummanni Gaazaa har'aan tana dhugatti yeroo gara qe'ee isaaniitti deebi'an qe'een isaanii hundi diigamtee namoottan isaanii heekumaatamaa meeqa jechuudha wantaan jechuudha kan adda ba'an kan achi buuteen isaanii dhabanii kan du'anii fi kan du'e jidduu dhabaniis haalli isaanii yaaddeessaa fi qalbiin isaanii caba qabaattus garuu qe'ee isaaniitti nagayaan deebuun gammachuu akkana hin jaamne gargaarsi immoo roga hundaan gana addunyaan ni gootiif karayyuun ni seena akkasuma manneen san hunda jechuudha kanneen diigamee qabeenya mancee guutuu ammoo jechuudha ijaarsa eegaluuf hojiin eegalamee jira waan ta'eef qulqulleessanii bakka duraanitti ni deebisanii insha Allah. Kanaaf uummanni Falastiin baga gammanne gammachuun isaanii gammachuu ta'e dhugatti onnee tanaatu nu gammade. Kanaaf mariin boru ta'amuu deemtu kan kana hunda jechuudha hunda wal jijjiirraan gama lamaanii jechuudha kan garee Hamaasis jechuudha hooggantoota olaanoo Israa'el hedduu kan to'attee harkaa qabduu fi akkasuma uummata Falastiin kan jechuudha harka uummata Israa'el jiru wal jijjiiramuudha. Kanaaf boruu inshallah abdii bareedaa jira oduu bareedduu boruu jechuudha nufaana jechuudha ture isin jenne garuu xiqqoo har'aan tana hoomiin takatan gama Israa'el irraa kaa jirtu ni jirti ammoo Israa'el tun nagee waan feetu dhiiroo waliigaltee kana jijjiirraa kana ni hayyamti waan jiru xiqqoo soyaaduun tokko numa jira. Haa ta'u garuu Tiraambii marii kana irratti hirmaachuuf deema. Tiraambii amma abbaa nagayaa ta'ee jira bakka jechuudhaan waraana hedduu dhaabuudhaan dhugaan waraana 8 xumuree jira. Jidduuramee mallattoo gurraacha irratti kunaan subscribe godhaadha. Mootummaan jechuudha Yukureen amma jechuudha sababa Tiraambiin hedduu galatoomii jeen isa kan gama jechuudha nu lamaan deemee Raashiyaa fi nu yidduudhaas araara buusuudhaan akka daa'imman Yukureen jechuudha gallakkifamuuf sababa ta'ee jira jechuudhaan galatoonfatee jira guyyaa har'aan tana afgaafii miidiyaa Ingilizii tokko wajjin taasiseen kanatti aansuudhaan olmeenii Gaazaa guyyaa har'aan tana dhiis gargaarsi haala bareedaadhaan ammaan tana seenaa fi jira. Namoonni 500 ol lakkaa'aman gara qe'ee isaaniitti deebi'anii jiran kun erga walii galtee Hamaasii fi Israa'el jidduutti raawwatameen booda
بودارا الحمد لله رب العالمين الحمد لله namoonni kuma 500 kara qa'ee isaanii deebi'uun dhugatti waan itti nu gammachiisa qa'een isaanii diigamtee haala jechuun nama yaaddeessu taatus garuu deebi'uun isaanii nu gammachiisa jira kanatti aansuudhaan meesinkoo keessatti balaa lolaa rooba cimaa roobeen argameen namoonni 42 ajjeefamuun 27 achi buuteen isaanii dhabamteeti jirti kanaafis mootummaa jechuudha namootaan badii kana barbaaduudhaaf humna bobbaaseeti jira kanatti aansuudhaan Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduutti lolli ta'ee kun addunyaa guutuu yaaddeessee jira akkasuma Paakistaanis gaa'umna gabbisni nukuleeraati Afgaanistaanis warra jajjaboodha sababa daangaatiin wal dhabdeen uumamteen gaba lamaan wal waraansee jira kun ammoo yaaddoo biyyoota giddugalattis kan uumu ta'uu himanii eeruudhaan Qaxarii fi Suudiin isa gama islaamaaniinuu waraana dhaabaadhaa hootaa nuti manguddummaadhaan araara buuna jechuudhaan waamicha isaan lamaaniitu godhanii jiran ammoo Afgaanistaan walitti makamuu Indiyaa wajjiin mallatteessaa jirti mariirra jirti kanaaf ammoo Paakistaan nuti gama lachuutu hin sodaannu akkuma suuqandii daangaa Indiyaa wajjiin wal lolaa turrettis suuqandii kudhan keessatti waraana Indiyaa hedduu boojineen gaya jechuudha saata keessatti Afgaanistaanis hedduu boojinee jirra Paakistaan zandaa badeechaa jiran zandaa badeechuun injifannoon kan hidhattoota Paakistaan yookaan injifannoon Paakistaan jechuudha hiika isaanii waan isinii akka afaan Oromootti haala kanarra jiranii jechuudha ammoo ta'us garuu ammoo Tiraamp jidduu seenaa araara buusuun Afgaanistaan wajjin garuu wal dhabdee hamtuu fi akkasuma dhiyeenya kana xayyaarota Amerikaan gaafa Afgaanistaan Ameerikaaf keessa baafte nuudhaa deebisaa jechuudhaan gaafachaa jira hootu irratti siidaaneeti xayyaara kana keessatti waalchaan geegoodhaa jechaa jiraniini kana jidduu kan seenuun fakkaanne moo waraana kana yoo dhaabe gama 10 dhaabee deema isa malee ana malee ka waraana addunyaa dhaabuun jiru jechaa jira gaa'ee as jidduu seenuun isaa waan afaa hin qabne ammoo Afgaanistaanii fi Paakistaan wal dhabdee hamtuu keessa jiran jechuun wal waraanaa jiran rabbi araara abuusu rabbi nagee abuusu kanatti aansuudhaan jilli gargaarsaa haala bareedaadhaan Gaazaa seenaa jira Iiraan ammoo walgahii kana irratti hirmaachuu dhabuu diduu isii beeksifteeti jirti kan ta'ee fi Tiraambii walgahii kana irratti hirmaachuu isaattuu isaa akka jechuun hirmaanne godhee jira mootummaan Iiraan beektanii Ali Keemaaniin Tiraambii wajjin wal arguu hin barbaadu garuu pirezidaantii isaanii ergan ammoo walgahii kana irratti erguu dhabe pirezidaantii isaanii hin beeksifne jechuudha kanatti aansuudhaan Turkiin walgahicha irratti hirmaachuudhaaf gara Masrii imalaa jiraachuun seenuu beeksisaniiti jiran waan gaariidha naannolee nageenya buusuun waan baay'ee namatti tolu kanaaf inshallah waliigalteen kun haala gaariin akka xumuramu abdii qabna garuu immoo guyyaa har'aan tanaa akkasumaan aleellaa Israa'el raawwatteen namoonni 35 ajjeefamuun beeksifameeti jira kanaafis maas mana hidhaa jechuudha yookaan Israa'el keessatti jechuudha aleellaan gama biraati jechuudha qaamaan beekameen raawwatameen Israa'el mufachiisuun ifoomeeti jira dhiiroo jilli mariin biroo kun haala bareedaan xumuramamoo gooliidha karaa biraatiin seenamaa wanjuus yaaddoo hedduutu jira yaaddoo kanaaf ammoo hunda caalaa waan biroo rabbii waan ta'eef inshallah rabbiin biroo gammachumaan waa dhageessisuu jechuudha mariin biroo jitti hiikamee wal jijjiiranis gama lamaan kan raawwatamu waa godhuu wixxata birooti inshallah du'aa godhaa isiniin jannaa buleeyyan kiyya bilisummaan dhugaa rabbii heddumii ooyitii bilisummaan laaftoonatti isin dhuftugaa akkuma agartan kana dhugatti onnee tanaatu nama madaawa bilisummaa agaruun nama gammachiiftus yeroo jechuudha gara qe'ee isaanitti deebi'anii qe'een warra Gaazaa diigamtee manneen hundi hurraafeen lafeen namoota garii baay'ee jechuudha lafa as gala jiranii fi kana gisee agaran akka jechuudha qalbiin nama cabtu hedduu jechuudha wallaahi mimaan qabachuu dadhabanii inshallah ummata keenya kana rabbiin bilisummaa wal dhaabbattu rabbi haa godhuu fi gammachuu guddoo addan cinne rabbi haa godhuu fi kanuma du'aa goonaaf isinis jabaadhaa du'aa godhaaf isiniin janna Itiyoon ammoo Masriidhaaf duraanuu qophii akka taate himteeti jirti gaa'ee dhugatti Masriin ammaan tana obsa bitattee deemtee fakkaatti barummoo walgahii kana irratti dhimma kana kaasuun oolu ni kaasa maasis akkuma deddeebiin kaasaa jiru asirratti jechuun mootummoonni hedduun kan hirmaatu deemu yoo ta'u inshallah waliigalteen kun gammachumaan xumurameeti hojiinis tiikamaa abdii qabna ammoo Netanyahuun haasaa irraan tana taasise hedduudhaas ni qaba kan ammoo asumatti yoo dhiibne irra gaarii dhagaa kanatti aansuudhaan mee jiddumaan mallattoo gurraatii tana tuquudhaan subscribe godhaa maatii keenya taanu dabalamaan jajjabeessaa oduulee bareedduu guyyaa guyyaan isin biraan geenyaa akkasuma jechuudha gara oduulee
addunyaa guutuu jechuudha biyyoota giddu galaatii fi guyyaa irraan tanaa kanatti aansuudhaan Suudiin guyyaa irraan tanaa namoota 606 milee isaanii kan namoota seeraan ala geejjibsiisaa turte to'annaa jala oolchite adabbii riyaala 20 adabuu beeksifteeti jirti. Yaa waan gaarii dhagaa sun lammiilee isaaniiti waan ta'eef seeraan ala jechuun namoonni kamoo jechuudha seeraan ala socho'uun akka ulfaataa ta'e ni beekanii. Kanatti aansuudhaan gara jechuudha Tiraampiiti. Tiraampi badhaasa noobeelii nageenyaa madditti jechuudha boru noobeelii nageenyaa jechuudha Maariyaa Kooreenaa akka isiif dabarsuu deemtu beeksistee jirti haa ta'u ammoo boru yoo waliigaltee kana jechuudha asirratti hirmaataas wixataa jechuudha hunda mallatteessin booda biyyoota giddugalarraa akka gaariitti badhaasa gurguddaa fuutaa harkuuf teenya walumaanii inshaallah yaa gurra turis gurrachuu qabaa'u kanatti aansuudhaan gaa oduulee addunyaa guutuun maaltu oduulee addunyaa guutuu kana fakkaata oduun irraa qabanne guutuun kana fakkaata kan biraatiin angola deemeti shirguudhaan facaasaa kan siin dhiyeessu oduu ammeeti oduulee guyyaa yeroon isin biraa gahaa ammoo gara yuutuubiinis oduu ammee sabskiraayib godhuudhaan hordofaadha jajjabeessaa gara yuutuub kanaan hedduu jechuudha boodatti aantanii jirtanii kuma kudhan illee guutuu dadhabdanii hundaafuu galatoomaadha gama jechuudha tiktookinis oduu ammee hordofaadha gara feesbuukaanis oduu ammee hordofaadha Jamal Oromoollee yeroo takka malee jechuudha inni uggura qaba waan ta'eef inshaallah uggura irraa kaasu jenna galatoomaa salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh